Malee maatii taasistu hundinuu bakka jirtanitti egaa salaam dandeenye sana geessichaa irra viidiyoo karaa gabaabaatiin YouTube chaanaalii keessanii viidiyoo piroomoot akka itti godhan karaa salphaa tokko jira. Aappii bareedaa tokko buufattanii viidiyoo barbaadan linkii isaarra kaa'uun kallattumaan firiilii piroomoot godhuudhaan viiyuu guddaa akka viidiyoon keessan harkatu godhuu ni dandeessanii akkamitti akka harkattan fi akkamitti akka piroomoot gootan karaa salphaa ta'een isin agarsiisa. Kallattumaan hordofaa jechaa warri chaanaalii keenyaaf haaraa taatan as taasisu subscribe godhuun akka viidiyoon barnoota yeroo yerootti nuti gaddifnu isin bira ga'uuf ol notifiikeeshinii irra godhadhaa jechaa kallattumaan gara viidiyootti isin seenaa jalqaba maal gootanii pileestoorii bilbila keessanii irra seentanii karaa salphaatiin aappii kana buufattan viidiyoo piroomoota jettanii pileestoorii bilbila keessanii irra seennaan kallattumaan isinii dhufa akkana dhufa viidiyoo piroomoota views to view waan jettu jira jechuudha. Kallattumaan view godha view guddaa argattan karaa salphaa ta'een isa kanarraa aan waan nama dura buusee jiruuf open naan jaa install hin jiru saniifuu open jettee seentanii maal gootanii kallattumaan bakki isin dhayiidhaan karaa salphaa ta'een viidiyoo piroomotarii karaa salphaa ta'een viidiyoo keessan linkii isaa asirra kaa'uun view guddaa argachuu dandeessanii jechuudha. Jalqaba maal gootanii jalqaba ni galmooftan. Saniifuu akkamitti akka galmooftaniin isinii agarsiisa. Kallattumaan hordofaa jechaa akkanatti isinii bana jalqaba yeroo isinii banu ammaan dura waan hin galmaa'eef malee saniifuu saayiniin jettanii seentan saayiniin jettanii bakka tanaan seentanii erga saayiniin jettaniin boodatti iimeelii hojii seenuu ni qabdan sanii wajjin seentanii jechuudha. Rijistar taatanii iimeelii orijinaalaan ta'uu qabu yoo ni fi iimeelii orijinaalaan ta'e isinirra waan beekuuf rakkoo isinirra fiduu waan booda kanarra akkam gootanii viidiyoo keessan akkamitti akka irra kaattan isinii agarsiisaa jechuudha. Viidiyoo piroomootariin kun kallattumaan kooyinii irra hojjettan jalqaba akkanumatti linkii irra kaa'uun qabdan erga rijistar taatanii seentanii booda maal godhanii geetiin gidaataa jechuu jira yookiin iskip jettaniiti sirra utaaluu dandeessanii bakka kanatti iimeelii orijinaalaan rijistar ta'uu hin qabdan ammaa asirra deebi'eetan isin himaa sababni isaa yuutuub koominiitiin isin irra beeynaan kallattiin isin adabuu waan danda'uuf jecha orijinaal iimeeliidhaan seenuu qabdanii jechuudha. Erga kanatti bantaniin booda maal gootanii viidiyoo barbaadan view gootan viidiyoo hoggaa view gootan kooyinii harkattanii jechuudha gama gubbaarra asirratti ni dhuftanii yoo isinii mul'ate kooyiniin an viidiyoo view yeroo gootu kooyinii siif kaa'aa deemaa jechuudha. Saniifuu view takkarra kooyinii waan isinii kafaluuf jecha kooyiniin keessan tootaaliin gama gubbaa kanarra isinii mul'atan akka mallattoon doolaaraa yoo ta'u viidiyoo barbaadan taphachiisuudhaan kooyinii harkattanii kooyinii saniin deebitanii viidiyoo keessan piroomoot gootan amma view jaa viidiyoo bakkitti taphachiiftan asii jechuudha. Viidiyoo bakkitti taphachiiftan asii ergasiin booda viidiyoo keessan piroomoot godhuuf gama jalaa kanarra gama harka bitaarra ni jira piroomoot waan jettu jira jechuudha. Piroomoot irra kilik godhuun kallattumaan linkii viidiyoo keessanii fiddanii asirra kaa'attan linkii viidiyoo keessanii fiddanii asirra kaa'attanii viidiyoo keessan piroomoot godhuu dandeessanii jechuudha. Karaa salphaanitti viidiyoo keessanirraa viiyuu guddaan argattan inni guddaan kanaa jechuudha. Karaa biraatiinis akkamitti akka viiyuu guddaa argattan isiniin agarsiisa. Amma fakkeenyaaf YouTube chaanaaliin keessan eessa jira? Ni dhuftanii bakka YouTube chaanaaliin keessan jiru ni dhuftanii viidiyoo keessan linkii ni fuutan. Karaa linkii itti fuutanis akkanatti yeroo isinii banee bakka piroofaayiliin keessan jirtu bu'uun YouTube chaanaalirra dhuftanii chaanaalii irra erga dhuftanii booda maaltu jira amma fakkeenyaaf viidiyoo tokkoon piroomoot godhuu barbaadaan isa kana banaa isa kana irratti kilik godhaa sheerii jiinitiin kallattumaan kooppii linkiidhaan linkii fuudhaa jechuudha. Ergasiin booda maaliin godhaa bikkuma viidiyoo piroomootariin jiru saniin dhaqee viidiyoo piroomootara bana. Jalqaba garuu kooyiniidhaan qabaachuu qabdan kooyinii yoo qabaattanii malee viidiyoo pileey isinii godhuu hin danda'u piroomooti godhuu hin danda'u jechuudha. Yeroo ni kana jalqaba bantan eessatti isin geessa kallattumaan bakka viidiyoo namaa ittiin taphachiiftanii kooyinii ittiin harkattan isin geessa amma kanatti viidiyoo namaarra isin fidaa ni taphachiiftanii sekondii 60 sekondii tugeet kooyinii jaa viidiyoo kana taphachiiftee gaafatte sekondii 60 si fudhataa kooyiniin ati harkattu immoo kooyinii 30 asirratti idaa deema jechuudha. Saniifuu viidiyoo linkii fuudhisan amma piroomoot godhuuf maaliin godhaa gama jalaarra piroomoot waan jettu jira. Piroomoot irra erga dhufteen boodatti amma fakkeenyaaf viidiyoon ammaan dura asirratti piroomoot godhanii jira mallattoo pilaas ayina kanarra dhufta.
achiin booda linkii ka'e asirra kaa'isaa jechuudha. Linkii koppii gootisan asirratti teesti godhuudhaan kallattumaan dan jetteeni sitti himaa hanga inni barbaadu amma fakkeenyaaf 700 fi promoot godhuuf 787 na gaafata kooyinii totaal kooyinii viidiyoo kiyya kana promoot itti godhuu garuu kan hin qabu 734 maaliin godhuu qaba kooyinii argachuu qabsan irraa gabbuusu yookiin viidiyoo namaa taphachiisee as bira dabarsuu qaba አድዋ ሲነሳ dabarsuu waan hin qabuuf haarettiin viidiyoo viyuu godhee kooyinii argachuudhaan karaa salphaatiin viidiyoo san promoot danji'anii achi deebi'e. Kana abbi kana buufadhaa promoot viidiyoo keessan akka barbaadan itti godhaa jecha irraa viidiyoon keenya kanamaan gara yeroo itti aanu walitti deebinutti nagaan tura. Waan daawwataniif galatooma. Viidiyoo keenyaaf yoo yaada qabaattan laayik, sheer, koomeent godhuun dagatina jecha yeroo gaarii nagaan tura.